ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀረጀርቱ ሁንዱም ትኬሰ ነው ማቲ ደሚቱ ቶፕ ውድና የተከበሩ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ልኝ ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። የአላህ ሰላም እና እዝነት ለእናንተ ላይ ድረስ ይባላል። አዎ እና በገና ጅራትን ወርዶፍቶ ተማቲ ደሚቱ ቶፕ አፋን ኦሮሞቲን አፋን ኪያ ይከደ አንተ ፎሮም ብቻ ደንዳ አልሐምዱሊላህ ከነ dhaggeeffattan hundi keessanuu nageenya rabbi bakka jirtan isinirra haa jiraatu sinan jedha. Rabbiin isin waliin haa jiraatu baagalee keessan rabbi isin haa taasisu sinan jedha. Hordoftoota damitu tuuppii haadha damitu maal qabattee dhufteetti jechuun keessanii na oolu jechuudha. Maal qabattee dhufteetti yoo jettanii akkaataa yuutuubii irra koomentii cufame bannuu fi akkaataa itti cufnu isin barsiisuuf waan ofii beekee tokko yaada keessanaaf qooddanii akka wal jajjabeessinuuf ደሚቱን አጠገራ ሚዲያ ካናል ውፍቴ ያደ ኬሳን ባረባዴ የቹዳ ውድና የተከበሩ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ልኝ ሰላም ናችሁ? እናንተ ዳና ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዛሬ ደሚቱ ሚኒ ዛ መታለች ብላችሁ ማሰባችሁ አይቀርም ብዬ አስባለሁ። ሚኒ ዛ መጣች። ኮሜንት የተዘጋ ኮሜንት እንዴት አድርገን ከፍታለን፣ እንዴት አድርገን ካልፈለገን ዘጋለን ብለን ምናስብበት ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ አብሮን እንቆይ። ናፋና ቱራሲን እንጀዳ ወርዶፍቶታ ኪያ ገረም ደምናማ ጋራ ዩቲዩብ ቻናል ደምና ዩቲዩብ ቻናል ኪያ ኩኖ ኢሳ ካና የቹዶ ኢምባና ኦፔን ዩቲዩብ ኪያ በነ ፕሮፋይሊን ቲያ ሲተርጊተኒ እሲ ገቱና የቹዳ Isi tana gattunne yuur chaanal tajetu tana tunna jechuudha hordoftoota kiyya. Argu jettan jedhee yaada. An viidiyoo bilbila kiyyaa koomentii kamiin cufuu barbaada. Kana cufuu barbaada jechuun banna. Niitoorkii rakkoo naqqaba. Koomentiin kiyyaa si jira isiniif fakkaata amma banaa jira koomentiin kiyyaan argitu. Jedhee yaada. Amma noo maal godhuu barbaada isiniif fakkaata? Koomentii kiyyaa cufuu barbaada. Nafaana bu'a. Amma maal goona si fakkaata? As keessa tunne as tana tunne isa keessaa baana. Ni baana jechuudha. Asii baanee sadhannaa YouTube studio keenya deemna jechuudha. Hundumti keessanuu warroonni bilbila YouTube banattanii qabdan jedhee yaada jechuudha. YouTube studio kiyya banee eessa deemu jira hordoftoota kiyya nafaana bu'a. Kottaas daawwadhaa jechuudha. Eddoo tana tuqaa jechuudha. Eesii tana tuqee maaltu naaf dhufan hordofa. Koomentii kamiin irra cufuuf ta'a? Aan viidiyoo isii tanarratti cufuu barbaade yookiin banuu barbaade jechuudha. Nu hordofa. Viidiyoo banaa jechuudha. Viidiyoo kiyya baneeti eddoo tana tuqa. Mallattoon tun isinitti mul'atti miti. Isii tunneet deemnaa jechuudha. Isii erga tunnee booda isii tana takkanatti nuuf dhufee jechuudha. Hordoftoota damitu nu faana bu'aa subscribe share like hin dagatinaa. Isii tanaan tunnaa akkana nuuf dhufa jechuudha. Isii kanneen lamaan keessaa kanarra deeffadha jechuudha. Anamma isa kana koomentii kana cufuu jira jechuudha. jalqaba ደግሞ isa kanarra ture amma ደግሞ isa kanarratti deebisaa jechuudha. Amma hoo isa dhan isin fakkaata asii tana tunne keessaa baana. Faana bu'aa. Amma hoo maal gochuuf deema isin fakkaata seevii tana laalaa isii tana. Seeviin godhaa irratti tolchaa jechuudha. Seevii naaf ta'ee jira hordoftoota damitu tuubi. Nu faana bu'aa ijji bakka tana tuqee keessaa ba'an amma. Keessaa baana walumaan turtii nu faana godhaa isinan jedha hordoftoota kiyyaa. Amma demmoo yuutuubii kiyya kaan ittiin deebi'e isinan jedha. Ka jalqabaaf irra seene hanga dhumaa nu faana tura. Maaliif waan hin beekne wal barsiisuun dirqama keenya jechuudha. Yuutuubii kiyya seene. Eeshi maatii damitu tuup ammas nu faana bu'aa. Iddoo kana deemina jechuudha. Koomentii keenya ka cufameef ka banaa jiru kan cheek godhuuf jechuudha.
Komentii yabanaa jiru viewer channel ka jedhu bakka kana kana seenee ammallee isin gaddeeme isin mul'isa jechuudha. Nu faana ba'a. Dhiifama nuuf oolchaa. Mastaawqatu nu rakkisu jira jechuudha. Komentii yeroo jalqabaatiif cufaa ka jiru kanan argitanii jalqaba banaa ture jechuudha. Sabskiraayibiinis bakka kanatti cufameeti yookiin milkita adda addaa nutti argisiisee nu rakkisa cufaadha. Yoo nuti notifiikeeshiniin tunnu akka waan qulfiitti nu jalaa qollofama jechuudha. Sababii bakka kana tunnuuf jechuudha. Nama bakka kana baanee maal gochuu qabna? Faana bu'aa isinitti agarsiisa inshaallah. Keessaa ba'a jechuudha. Amma eessa dhagaa YouTube studio kiyyaa akka gara cufeen kaan deebaa jechuudha. YouTube studio kiyya tuqee bakka kanatti hin deebi'an mallee bakkuma duraatti nu faana ba'a hordoftoota maatii kiyyaa. Dhufutti hin jira. Amma damma iddoo tanan tuqaa jechuudha hordoftoota kiyya nu faana ba'a. Tuqee jira. Fidee jira bakka kana tuqaa jechuudha. Maal gochuu nurra jira isiniif fakkaata? Amma komentiin kiyya yeroo jalqaba isin argisiisu banaa ture. Hedduun dammoo cufaa ture jechuudha. Amma dammoo maal goona hin banna komentii keenya jechuudha. Bannu walumaan. Amma dammoo iddoo kana tunne keessaa haa baanu hordoftoota kiyyaa garuu nuuf kolcha daqiiqaa isin dheeressee hanga dhumaan daawwadhaa isinin jedha. Amma dammoo iddoo tana tunne seeviin goona jechuudha. Seevii isinitti mul'achuu jirti mitun. Seef ta'ee jira jechuudha. Keessaa baana jechuu mana kanaan. Istiidiyoo keessaa baanee jee godhachuuf istiidiyoo keessaa baanee yuutuubii kiyya deebina. Amma maal goona akka baname kana cheekii godhuuf ammallee garumaatiin nu faana turaa. Hordoftoota kiyyaa nu faana bu'aa isinin jenna. Amma maal goona dhiifama nuuf oolcha isinin jedha. Jalqaba komentii kiyya cufaa ture banee jira. Banees ammas ni argitu jedheen yaada. Komentiin kiyya amma bifa kanaan jira. Yeroo jalqabaatiif cufaa ture. Yoo isinitti tolee like godhaa, subscribe, share nuuf godhaa isinin jenna. Hordoftoota dammii tuubii yeroo jalqabaa komentiin kiyya cufaa ture amma immoo banee jira. Cufees isinitti agarsiisee amma immoo banees isinitti agarsiisee jechuun nu faana bu'aa. Komentiin kiyya kana fakkaata jechuudha. Inshaallah rabbiin waan jabaatu hundaa nuuf haa laaffisu bakka jirtanitti warroonni biyya ormaa keessa jettaniin nagaan rabbiin maatii keenyaa waliin nu haa deebisu isinin jedha. Kan deebinu ta'a jechuudha. Nu faana bu'aan hordofaa bakka jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu. Hunda keessaniyyuu ka biyya ormaarra jirtan kana hundayyuu nama nagaan biyya ofii diqqalee maatii ofii waliin gammachuudhaan fuula ifuun wal simatu rabbiin isin haa taasisu. Kan heeruminis rabbiin jaarsa gaarii isin haa baasu. Kan fuudhinis jaartis haalee rabbiin isiniif haa baasu isinin jedha. Baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaaladha. Warroonni maatii kiyyan ta'inis maatii koo akka taataniif kabajaadhaan jaalalaadhaan isin simadha. Hundi keessanuu warroonni arma dura nu waliin turtanis kabajaan isin affeerraa jechuudha. Gara fuulduraatiifis gammachuudhaan gara keenya akka nuti dabalamtanii maatii nuuf taatan kabajaan isin gaafannaa. ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። በጣም ነው የሚያከብራችሁ። ወዳችኋለሁ። በሃይማኖት ሳይለያችሁ በዘር ሳይለያችሁ ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እንዳትረሱ ብያችኋለሁ ውዶቼ። ሰላም ሁኑልኝ ባላችሁባችሁ። አላህ ይጠብቃችሁ። ምን ማለላችሁም ተናግሮ አናጋሪ ከእናንተ አላህ ያራቅ ብያችኋለሁ። አገራችን አላህ ሰላም ያርግልን። አላህ ሀገራችን ሀብት አድርጎ ሀገር ላይ ተደስቶ መኖር ሰው ያርግልን ብያችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳቸው።
isin jaaladha isin kabaja biyya keenyaafis rabbiin nagaa nuuf haa buusu rabbiin rahmata nuuf haa godhu ija rahmataatiif rabbiin nuuf haa laalu yoo isinitti tole subscribe share like hin dagatiin isin jedha nagaan naaf jiraadha maasalaama I love you all my family to again